Maqaan koo Yooseef Fayyisaa jedhama. Kanan dhufee mana barumsa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Bishooftuu irraayi. Kanan isinii qabadhee dhufee Smart Student Package jedhama. Yaadni isaa akkuma beekamu jechuun yeroo ammaa kanarratti rakkoo barattootaa kan ta'e keessattuu rakkoo guddaa kan jechuu ni dandeenya. Dhimma sooshaal miidiyaa yookaan immoo dhimma garagaraa ta'uu danda'a. Akka waliigalaatti rakkoo mala baruuf barsiisuu keessatti rakkoo gama barataa biraan jiru bifa dijitaalaatiin hiikuudha. Saniif sooftiweera ta'u haga humna kootii wanta hojjedhe paakeejii tokkotti godhee wantoota piroojektota naannoo 9 paakeejii tokkoon qabadhee dhufeera. Kan tajaajilu akka asirratti argitanitti naannoo seekshinii 9 qaba. Hundi tokkoon isaa tajaajila mataasaa qaba. Tokkoon isinitti himuudhaaf jalqaba irratti kan jiran lamaan kun Smart Notary fi Smart AI Notary kan jedhamu. Inni jalqabaa nootii barattoonni bifa itti qabatanidha. Isma normaal nootaappiidhaan kan wal fakkaatu ta'ee kan adda isa godhu nootii sanirraa ka'ee flash kaardii keessa seennee ilaallee fakkeenyaaf nootii asittiin barreeffata. Nootii sanirraa flash kaardii 4 yookaan immoo isaa ol nootii baay'ee yoo barreessaa dhufu immoo isma sanirraa kiizii qopheessaa fi jechuudha. Bifa gaafiitiin nootii qabate sanarraa kiizii qopheessaa fi offlaayiniidha. Homaa wanta AI homaa waan qabatu miti. Inni lammaffaa garuu Smart AI Notaryidha. Isuma kan jalqabaatiin kan wal fakkaatu ta'ee AI kan dabalateedha. Isa immoo bakka kanatti tooppikiin galcha. Barataan sun barataa waan barachuu barbaadu saniif tooppikiin galcha. Sadarkaa barnoota isaa haayiskuulii, elementarii, yuunivarsiitii kan jedhuun galcha. Deebi'ee immoo akkaataa noottiin sun akkamitti akka bifa maaliitiin akka isaa dhiyaatu hin gaafatanii san galcha. Xumura irratti diiteelii akka ta'u immoo hagam akka ta'u barbaadda jedhanii hamma san galcha. Saniin booddee nootii jenereet godhaaf. Kun immoo AI isa kaawwan irraa maaltu adda godha yoo jennee amma fakkeenyaaf ChatGPT yookaan immoo AI garagaraa baay'eetu jira. Isaan irraa immoo wanta adda isa godhu amma fakkeenyaaf barsiisaa tokko fudhannee barataan hundumti daree keessa taa'ee hin barata. Garuu barataan tokko ni hubata, tokko ni hubatu. Akkasuma ChatGPTnis kan tokkoof kan galu tokkoof hin galu. Barataan haala garagaraatiin hubata. Kun isa xiyyeeffatee kan qophaa'edha. Fakkeenyaaf asirra ilaaltan akkaataan deebi'uuf sun bifa storytellingiitiin, bifa seenessaan, keemistirii bifa seenessaatiin. Namni tokko immoo diiteelii kan hubatuuf gadi bu'ee diiteeliidhaan, tokko immoo image creationiidhaan. Barumsa keemistirii ta'ee, barumsa fiiziksii ta'ee bifa image creationiin barreeffamaan tokko immoo lakkii wanta tokko yoo salphisanii clear godhanii yoo naabisannaa galala barataa jedhuuf immoo clear fi simple. Inni kun immoo stepidhaan jalqabarraa ulfaachaa barataa hubatuuf bifa saniin. Tokko immoo key point wanta ta'e summary wanta ta'e nan barataa jedhuuf immoo barataa bifa saniin. Tokko immoo tooppikii keemistirii yookaan tooppikii fiiziksii cimaa ta'e tokko bifa wanta jireenya keenya wajjin wal qabatu guyyaa guyyaadhaan waan hojjennuun wal qabsiisee barataa hubatuuf immoo bifa daily life relatedidhaan akka hubatutti. Tokko immoo yaaliidhaan quiz basedidhaan immoo kan hubatuuf bifa saniin jechuun wantoota akkanaa akkaataa hubannaa barataatiin nootii san kennaa fi nootii sanirraa immoo flash kaardii sanirraa immoo kiizii. Flash kaardiin kun immoo baay'ee barataadhaaf kan fayyadudha. Wide repetitive yookaan immoo wanta tokko bifa space wide ta'een repetitive godhanii akka sirriitti yaadachuu danda'an kan isaan tajaajiludha. Kiizii saga fedhii isaanii kan itti qopheeffatanidha jechuun wanta dubbisanirraa.
Inni sadaffaarra jiru immoo your AI advisor kan jedhu gorsaa AI ti. Gorsa kennaa barattoota suusirraa barattoota immoo yeroo tokko tokko qormaanni ga'ee akka wanta social media gara biraatti deeman kan gorsu seenaa namoota milkaanii kan itti kan jajjabeessudha. Inni biraa immoo weekly jedha. Weekly kanarratti immoo jalqabuma torban isaanii yeroo eegalanii wanta hunda qopheeffatanii sagantaa hunda kan qabanitti immoo saniin booddee sagantaa sanirraa weekly scheduling qopheessaa fi sagantaa san immoo akka eegalaniif notificationii ergaa fi jajjabeessaa hagana milkeessiteertaa itti jabaadhu istiriikii qabaa akkasitti kan dhiyeessudha. Wannaan isaa dashboardiin isaa kana fakkaata akka asirraa argitan weekly schedule kan jedhu guyyoota asirratti tarreesseefiira taaskii keenyatti dhaana saniin booddee taaskii san controlling godhaa bakka kanatti hagam aga complete goone nutti agarsiisaa jechuudha. Inni biraa immoo smart reading dha. Keessattuu inni kun immoo faayidaan isaa yeroo ammaa kana namni baay'een jechuun anas dabalatee yeroo baay'ee dubbisa eegalee TikTokiin notification yookaan immoo Facebookii wanta kana onatti dhufe keessaa ba'ee isa keessa seenee osoo hin beekin yeroo dheeraadhaaf ergaan fayyadamee booddee of beekee edaan dubbisnee jedheen duubatti deebi'ee ofitti gaddaa yookaan immoo namni tokko dubbisuu osoo barbaadu bakka wanta notificationii itti dhufuu irraa kan ka'e addaan kutee dubbisa isaa waan biraa keessa seena. Kun immoo na wajjin dubbisi yookaan immoo keessa hin seenaa dashboardii isaa irratti akkuma argitanidha. Wanta dubbisuu barbaadu san barumsa isaa saabjektii isaa itti himaa yeroo agamiitiif akka dubbisu itti himaa. Namni tokko immoo adiyoo kan adiyoo sirbas ta'uu danda'a yeroo hubatu wanta isa kakaasu itti galchaa saniin booddee erga galchee booddee in eegala daqiiqaa saniif haga daqiiqaan sun dhumatutti waan biraa keessa seenuu hin danda'u jechuudha. As keessatti isa teessisaa yoo bilbilameef maybe ba'uu danda'a sanirraa kanaaf asuma keessatti isa teessisaa jechuudha. Kan biraa isuma kana immoo lakkii ani dadhabeeraa dubbisuu natti ulfaatiira hoo jedhe immoo nootticha hin galchaa fi noottii san immoo akka dubbisuuf AI'dhaan sagalee AI'dhaan paawarri ta'een akka isaa dubbisu godha. Kan biraa smart deep study barattoonni tokko immoo erga dubbisanii erga saabjektii tokko erga fixanii booddee maal barbaadu wanta tokko deeply keessa seenanii hubachuu barbaadu wanta amma sadarkaa an amma haayiskoolii barataa kutaa kurnaffaati wanta yuunivarsiitii keessa jiru tooppikii kana kan wal fakkaatu yoom baruu barbaade hubachuu barbaade isaaf kan dhiyaatedha jechuun wanta nootti xiqqoo foormulaawwan ciccimoo ta'an barattoota kutaa sagaliif kudhaniif qopheessee amma irratti barattoota kutaa sagalaffaa kurnaffaa saabjektii shan akka wantoota tooppikii ciccimoo ta'an akkasumas immoo foormulaa ciccimoo ta'an kan sadarkaa yuunivarsiitii irra jiran kan irraa dubbisuu danda'anidha. Kan biraa immoo web development python programming kan jedhamu kunii fi xumurarra spelling bee kan jedhu kun lamaan isaanii kanan dhufe ana achi keessatti gumii IT keessattan hojjedha yeroon achi tureetti. Kanaafuu biyyoota alaa keessatti sa'aatii ammaa kanarratti wanti sadarkaa guddaadhaan akka malee guddachaa jiru wanta programmingii wajjin wal qabatu wanta AI wajjin wal qabatudha. Sa'aatii kanarratti baay'ee barbaachisaa ta'aa waan dhufeef namni immoo carraa kana barachuu hin arganne fundamental wanta ciccimoo ta'uu baachuu danda'a garuu immoo nama tokko beezikii programmingii wanta isa barbaachisu kan irratti shaakalu kan irratti baratudha. Xumura irratti immoo spelling bee mana barumsaa keenya keessatti xiqqoo Ingiliffa irratti akkaataa itti hojjetamu jechuun spellingii qubee karaa sirriitiin spell gochuu wanta kana kun waan jiruuf isa kana babal'isuudhaaf irratti akka shaakalaniif spellingii akka irratti eeganidha. Xumura irratti hawaasas waa'ee gumii keenyaati. Nuyi barattoota torba barattoota IT keessa jirru jechuudha. Kana fakkaata walii galisa. Amma irratti developmentii irra jira. Wanti baay'insaa dhumeera finishingii isaa paakeejiidha waan ta'eef yaadni kiyyas gara fuulduraatti wanta kana cimsuu itti fufsiisuu wantoota sagal osoo hin ta'in baay'ee itti dabaluu babal'isuudha. Ammaaf garuu versionii tokkoffaasaa host gochuu qofa tafe agammaatti developmentii irra jira. Gama mana barumsa keenyaatiin akkuma beekamu manni barumsa keenya wanta akkanaa hin jajjabeessa. Achi yeroon jirutti barsiisaa fiiziksii, barsiisaa IT
baay'ee jechuun gumiis qabna akka wanta kana irratti hojjennuuf baay'ee nu jajjabeessu baay'ee nu deeggaru carraa feestivaala yookaan immoo dorgommii garagaraa waan dhufes akka irratti hirmaannuuf baay'ee nu deeggaru. Ijoolleedhaaf dhaamsi ani qabu wanta tokko daa'imummaa isaaniirraa kaasanii jechuun yeroo barnoota isaanii elementarii irraa kaasanii wanta akkanaa yookaan wanta AI wanta programmingii sa'aatii ammaa kanarratti baay'ee barbaachisaa ta'aa waan dhufaniif wanta akkanaa kanarratti barumsa isaanii cinaatti akka irratti hirmaachaa dhufan akka har'arraa kaasanii akka develop godhan yaada kee dabarsuu barbaadu.